dhaggeeffattoota keenya har'aan tana qophii addaatiin isiniif dhiyaanne kunillee egaa Paagmee bultii takka jechuunis guyyaa Jimaataa kan irraas dabarre kana addi Islaama Bilisummaa Oromiyaadha yookiinis IFLO'n dargaggoota dabbalummaadhaan waan leenjisanii eebbisaniif jecha sirna sanirratti argamuudhaan qophii addaa walitti qindeessinee jirraate kanatti aansuudhaan isin dhageessifna. Kan amma dhageessan kun haawwan wayita naannoo ayyaanni kun itti kabajamutti asiyaan sagalee dhageessaa turani. Mee dhageeffadhaa. Paagmee bultii takka bara 1983tti addi Islaama Bilisummaa Oromiyaadhaa takkaa'u IFLO'n dargaggoota naannoo bulchiinsa jaha fi kutaalee adda addaarraa magaalaa fi baadiyyaa keessaa walitti baba'an awraajaa takkaa'u konyaa fadis xaabiyaa leenjisaa Tambisiitiimootti ji'a sadiif eega dabbalummaadhaan leenjisan boodaan waada yookiinis irbuu uummata Oromootiif seensisuudhaan eebbisanii bobbaasaniiti jiran. Addi Islaama Bilisummaa Oromiyaadhaa jechuunis IFLO'n marraa shanaffaatiif dargaggoota dabbalummaadhaan hogguu leenjisee bobbaasu kanneen ammaa eebbifaman 155. Sirna eebbisaa kanarratti uummanni biyyaa kanneen kumatti lakkaawaman haawwan manguddoo abbootii keessummoonni afeeraman manguddoonni biyyaa hogguu argaman hawwisoonni adda addaatis weedduulee onnee nama kakaasanii fi walaloo dhageessisuudhaan haalaan miidhaysaniiti jiran. Walumaa galattuu Jimaata irraas dabarre kana Bisitiimoon magaalaa xiqqishoon isin beektan sun akka waan magaalaa gurguddootaatti fakkaatte yoon jee dhaadheessuu natti hin ta'u. Sirna eebbisa dabbalootaa kanarratti argamuudhaan kurfaa keenya kan fuulduraa keessatti waan achirraa walitti qindeessine jechuu akka isiniif dhiyeessuu nu ahaddii isiniif seenaadhaati. Har'aaf sooressi addi Islaama Bilisummaa Oromiyaadhaa jechuunis Sheek Jaarraa Abbaa Gataan yookiinis Abdul Karim Ibrahim Hamid achirratti dubbii dhageessaniiti duran. Kanagaa mee kanatti aansuudhaan isin dhageessifna. Saniin duratti garuu sirba Allahu Akbar juu kana isin dhageessifnoo. Nisaadini ingachela roro hidate hae samni oromo. Nisaadini ingachela roro hidate hae samni oromo. Alabadin Kenya magafamte khoda toko khaisala lifte. Alabadin Kenya magafamte khoda toko khaisala lifte. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allahu Akbar. Allah Allah Allahu Akbar. Oromiyaan dee Oromoota biyyato sedura habatu lubunto gootota ilmaan kee durattu ni beekanamuun herregatu. Oromiyaan dee Oromoota biyyato sedura habatu lubunto gootota ilmaan kee durattu ni beekanamuun herregatu. Kennekedi gala fes fajase biyato irre yombili somse. Kennekedi gala fes fajase biyato irre yombili somse. Shada chadinas kale jechse fidadin taho lubu gakeise. Shada chadinas kale jechse fidadin taho lubu gakeise. Illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Allahu Akbar. Allah Allah Allahu Akbar. Oromiyaan dee Oromoota biyyato sedura habatu lubunto gootota ilmaan kee durattu ni beekanamuun herregatu.
kedi gala fes fajate biya do irre yombili zonde kenne kedi gala fes fajate biya do irre yombili zonde shada chadina kale jise biya dinta ho lobuga keite shada chadina kale jise biya dinta ho lobuga keite la dhuma gumatuugaa hawwisoon naannawa bisidiimootti argamuudhaan ayyaana eebisa dabbalootaa kanarratti miidhaga gurguddaa fi ummataaf mirqaana jabaa kennan kanneen koonyaa haramaayatii fi koonyaa bisidiimoo yookiinis koonyaa fadis jalatti walitti gurmaa'anii turan. Wantu hawwisoon tun kanneen guddinarra jiranii fi kanneen fuuldurallee irratti abdannu ta'an. Dubaga akkumaan jalqabarratti sineemsee hundattuu sooreysi IFLO takkaa'u adda Islaama Bilisummaa Oromiyaadha. Sheek Jaarraa Abbaa Gadaadha. Dubbii isaanii akkana jechuudhaan jalqaban. Bismillaahi Irrahmaani Irrahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة ورمو خبجمتوت أكسمت اللي خيسما أفيرك أن يقيام سخين خبجني عيانا خنرتي أرقمن أكسمت اللي ورا راديو حجتوت راديو هرر يا من سقوري الخبجني عيانا خندوبا أكاكا قارتي نو خبج مقودو داف ورا دفنيس نقلتهم فن akkasumatti illee dammaqsitoota adda addaa qareefuun tana maqaa isaanii isinii dhawan ani walaloo seena qabeeysa adda addaa nu dabarsan isaan illee akkasumatti ayyaana kana waan bareechaniif ni galatoomfanna. kanatti aansee ummanni Oromoodha ummanni seena qabeeysa tahe kan miliyoona 30 ol ta'an biyya tana keessatti kan jirretti lakkaawamanii amata 100 ol jiraachuun isaanii waan nama iraarsaati. haa ta'u immoo ummanni tokko hangamillee awwaalamu hangamillee cunqurfamu waan seenaan isaa jirtuuf seenaan ifiif deebifti waan ja'aniif arraan tana kunoo qaabsoo teenya hadhooytuu amata 25 ol godhamteen walitti dhufnee dhibdee teenya haasoynee hiikkaasiillee barbaaduudhaaf waan dandeenyeef gooytaan tana nuu godhe haa galatoom. ummanni Oromoo gabrummaa tana waa laaftutti hin fudhanne waa dhommoqee sat je'een fudhanne qaabsoo isaa takkaatu waan dhiif haa ta'u qaabsoon isaa bakka takkatti gurmooytee waan hin dhabeelaminiif ummanni guddaan bururuqee akkan jirre tahee biyya isaa keessatti alagaa tahee tuffatamee dhiitamee jiraate. haa ta'u immoo qaabsoo hadhooytuu godheen jijjiiramni arraan tana agartan kun argamuu danda'e. qaabsoon Oromoodhaa yoo ni himna jenne guddoodha. sanirraa ummanni tokko yoo aadaan awwaalame yoo afaaniin awwaalame yoo seenaan awwaalame akka ummata keenya kana taa dubbachuu hin danda'u. gabrummaa du'aa olii
تجرينيا قديت أكا جراتو تركم وان كرتهف كابسو قدمت يبلفنيهم نجدن قبين الرانتنا قبيتتوني يرون وان اتقوا أبتو في جتشة قواب سودة تركم كابسون الرانتنا أقرتنتوني فريني سيدا ومني أورمو خراهم نان مرفمي وقا غرا ديم ولا عليه بيبدأ يستي من يسنى عنه يتسنى في الرأيخ ويقود الدبه مخزينه أول من كافو جلقف مرنوتان لبو ميويتو سن خنودان مكان كوني أكاك أولا أبو قدن مكان أرمو خير رانفتن تاريخ أولا أكا ملتو قدن أولا ننسى أمني قرهدو نفسر كوني نماهو خراخيني أخنان نفنجا كون مدي غسكر الرا دفنجا كون بشان كيسا باني دفنجا وصون كان فتن تاريخ خينيا نمو بليسو دندل خرجون أمني فرنجي دا خغافة درا دفي بيتينيا تاريخ بالرئيسة منيك درا حقوقا ختمو ترنجتو سينا دوغانا ختمو ترن سينان سوني أكان كامني قدمتيتي amata dhibba tokko shantam kitaabni barreeffame jechoowwan afaan oromoodhaa kitaabni hiiku eega barreeffame bara dhibba tokkoo fi shantam eenyu kaarra kitaaba san beeku isin keessa hin jiru akkuma seenaan teenya suni awwaalamtetti aadaanis awwaalamtee masoon awwaalamtee barreeffannoon teenya tasilaa arraan tana addunyaa keessa baramtuus nu wajjiin awwaalamte gabrummaa keessa kunnee maal taane dachii gulmaa qotannu malee akka dachiin teenya alatti nafin hanga wallaa nu takkatti awwaalamne jechuudha nutti nafu saniifuugaa jijjiiramni irra gartan kuni laaftuttin dhufe dhiigaan dhufe lafee dhukkoyteen dhufe warra if wareegeeni dhufte warra rageeyfateen dhufte hadhaan dhufte dibdee adda addaa irra tarkaanfachuun dhufte oomishni argame kun oomishni dhiigaan argame kun kalafeen dhukkooyteen argamte kun arra yoo isin harkaa beesheenaan isin irraan baasu sani jecha arran dabballoonni isin gartan kun ka dhibbaa olitti lakkaawamu kuni barnoota boloti kaadhaa ka siyaasaadhaa maaltu nu gabroome gabrummaa jala akkamitti baanaa baratanii arraan tana kunoo ayyaana kanarratti akka eebbifaniif isin afeerre sani jecha dabballoota kana gubbaa irra wanni jiru dubbii xiqqoo miti itti gaafatamummaa guddaa irra jira isin duratti itti gaafatamummaa kana fudhachuu qaban waan ka'aniif kana fiinta baasuudhaaf baallama seenuu qaban
nama du'e namni du'e ka'uu qaba sanii jecha wanni gaafadhu dabballoonni lafaa ka'anii akka baallama seenan kan hujii isaanirra kaayamte tana fiinxa baasuudhaaf wanni feete yoo isaan fuulessite akka duuduban deebine liphuu takka akkarraa fuula duran deebine baallama seenaa kaa maqaa rabbii ol qabdu diin islaam ifirraa jalqabne akka jabaatu ni goona biyya teenya kutaa kudha tokko bilisoomsine mangist qurumaa islaamaa irratti ni jaarra baallama rabbii fi ummata keenya seenne ifoodan deebinu baallamni kun baagaa rabbi sinaa dandeessa taa ammaan sana wanni dhaabbate sabni hundinuu haqa isaa harkatu gaari dimokiraasiin ala liftu jedhame dimokiraasii jechuun maal jechu dimokiraasii jechuun namni osoo waa takkan sodaanne waan qalbii isaatti dhagayame san mul'isuuf amaanaa jechu bulchuu jechu humniti ummatarraa ummataaf jechu isiin tun amaana amma jaarmee shantu jira jaarmee shanan kanarraa namni yoo jaarmaya kanaan tinnisa jechuu dadhabe darree jechuu darree imaanan qabu jechuu amantiin isaa laaftu jechuu ufitti isin amanu jechuu namni dammaqa ja'amu dhaaba shanan oromoo irraa kan fedhe tinnisuudhaaf quba baasa jechuu yoo ajjeefame warra jannataati yoo jiraate immoo yoo tuqamuu baatee jiraate nama boonu jechu maaliif haqa dubbate jechu aywa sanirraa bilisummaan duraa waa mangistii harkachuu miti sodaan maletti waan yaada keetii ibsachuu danda'u bilisummaan duraa bilisummaan itti aantu gaata nama reefu haasoyne san bilisumma jechuun waa shan qabaachu dachii takka tatiyya jan qabaachu waraana isiisan tiisuu qabaachu afaan saatiin waajiraa keessatti hojjechu simaa balu malatti aadaasaa boonsifatee ta'awwaalamtees qabrii baasee bareeffachu yoo waan shanan kanan qabaatin bilisummaan hin jirtu bilisummaa miti jechu saniifuu gaa dubbii tiyyaayoon gabaabse dimokiraasiin tuni nuti hedduu nu miite amma dura meeqaatam gara shawatti amata 150 dura confederation yaada ju'un ummanni oromoo dagamee gabroome jechu gaafa Haile Sillaasee agar yegaarama ሃይማኖት የግል ነው jechaadhaan dirqimtaan mangistu Haile Maariyaamiin ni dhufe mareet laaraashuu jee dhiichifnee coqorsa hunda balleeysine deebitee harkoota sibiilaa taatee waan takkaa umrii keenyatti harkin nutti fide dimokiraasii ammaatii nuti jabeessinee laalla jechuudha
إجابة فناف أين كجارتي وجير أولو كم هنيجي شجع وان قبائي خناف غايرون وان نوفنجين يفجتش دبيتي يا أترتين قبابسا إذني ربيتين بلسمان تينيا قوتو ترني أركن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال توما dhaggeeffattoota keenya dubbii sooreysi adda islaama bilisummaa oromiyaadhaa takkaa'u IFLOdha jaarraa abbaa gadaadhaa dhageessan hundi nu waliin dhageenye dubagaa kanarraa barnoota gahaa akka fudhatan ni abdanna saniifuuga qophii teenya ta fuulduraa keessatti akkumaan jalqabarratti ahadiisni seenuu hundattuu waan walitti qindeessine isin irraa qusannu kara keessanis ilaalcha qabdan hundaa'u akka nuuf dabarsitanii fi akka qophiin teenya cimtu abdiin teenya isin irra jirti. walumaa galatti kaa qophii teenya kana irraatis karaa raawwatinsaa geenyetti jirra dhiichisuma kanaa fi kanneen biraatiin egaa nagaa isinitti dhaammanna. Yeah.
kennekee lafees facaate biyya too irree yoon bilisomte kennekee lafees facaate biyya too irree yoon bilisomte shaadacha diinaas kalee jijibse bijaatiin ta'uu lubbuu gaggeeyse shaadacha diinaas kalee jijibse bijaatiin ta'uu lubbuu gaggeeyse laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah allah allah allahu akbar